Adoolessa 17 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana asirratti himna oduu waliin Geetoo Lamaayooti. Caffeen federaalaa walgahii ariifachiisaa taa'een labsiilee lama baaseera. Caffeen federaalaa yookaan manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii fooyyee itti dhiyaate lamarratti mari'ataa ooleera. Inni tokko labsii filannoo galmeessuu dhaabbilee siyaasaa fi dambii naamusa filannoo Itoophiyaa irratti fooyyee kan dhiyaatedha. Labsiin fooyyee dhiyaate sun boqonnaa 26 kan qabu ta'ee inni duraan ture akka fooyya'u taasifamee isa kanaan bakka buufameera. Sagalee harka caalaatiin raggee labsii 1394 muraa 2017 ta'ee akka galmaa'uuf murtaa'eera. Labsichi filannoo biyyaalessaa bara dhufuu taasifamu irratti hojiirra kan ooluu eegaludha. Muuxannoo biyyoota biraa dabalatee filannoo irratti teekinooloojii fayyadamuun kan dandeessisu adeemsa paartilee siyaasaa galmeessuu keessatti hanqinoota turan kan hambisu akka ta'e barbaachisummaan labsichaa fooyyessuu ibsameera. Akka labsii amma fooyyee ba'eetti dhaabni siyaasaa tokko dhaaba boordii filannoo biratti beekamtii argachuuf naannolee 6 keessaa deeggarsa yookaan miseensa qabaachuun dirqiidha. Paarlaamaan kan biraa kan irratti mari'ate labsii galii gibira mootummaa federaalaa irratti kan fooyya'ee dhiyaatedha. Inni kunis sagalee mormii nama 2 fi callisuu 4tiin caalmaan darbeera jedha odeessi fuula feesbuukii paarlaamaa irraa argame. Qabxiin qormaata naannoo Oromiyaa kutaa 8ffaa ifoome. Naannoo Oromiyaatti barattoota bara 2017 qormaata naannoo kutaa 8ffaa fudhatan keessaa dhibbeentaan 78 qabxii 7 qabxii 50 ol galmeessuun gara kutaa itti aanutti darbu gorsaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Ifreem Tasammaan himaniiru. Naannichatti barattoonni 400 fi 88 fi 485 qormaata naannoo kutaa 8ffaa fudhatan keessaa barattoonni 300 fi 84 fi 498 qabxii 50 ol galmeessuun gara kutaa itti aanutti darbu obbo Ifreem himaniiru. Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Gudayyaa Biilaatti balaa tiraafikaatiin namootni 3 du'uun dhaga'ame. Balaa tiraafikaa godina Wallagga Ba'aa Aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Ifaa bakka addaa Teelee jedhamutti mudateen lubbuun namoota 3 darbeera. Balichi konkolaataan fe'umsa godina Horroo Guduruu irraa gara magaalaa Baakkootti balaa ture garagaluun kan mudate ta'uu to'ataa fi qindeessaan nageenya tiraafikaa godina Wallagga Ba'aa Inspeektara Olaanaa Haftaamuu amanuun himaniiru. Bara darbees akka amma eerametti balaan wal fakkaataa mudate lubbuun namoota 40 olii darbuun kan yaadatamudha. Kaleessa xiyyaarri Maqaleetti osoo bu'aa jiru lafarraa sigigaatee namarratti miidhaa qaqqabsiiseera. Rakkoo mudateefis daandichi dhiifama gaafateera. Xiyyaarri imaltoota Maqaleetti bu'aa ture sigigaatee rakkoon isa mudachuu daandiin qilleensa Itoophiyaa ibse. Xiyyaarri imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balalii ET 298 kaleessa Finfinnee ka'ee buufata xiyyaara Aluulaa Abbaa Naggaa magaalaa Maqalee ga'ee erga qubatee booda lafarra sigigaatee rakkoo muraasni isaan mudachuu daandiin qilleensaa ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltoota irra mudannoo ga'e kanaaf dhiifama gaafatee odeeffannoon dabalataa yoo jiraate akka ibsu akeeke. Waggaa darbee ji'a Majjii keessa haaluma wal fakkaatuun Maqalee buufata xiyyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaatti xiyyaarri imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa rakkoon isa mudatu turuun kan yaadatamudha. Yeroo sanatti keessummeessitootaa fi imaltoota irratti miidhaan dhaqqabee ture akka hin jirre daandiin qilleensa Itoophiyaa ibseeti ture. Oduu keenya itti aanuun magaalaa Asallaatti hojjettoota hojimaata badaa shakkaman 200 ol irratti tarkaanfii fudhatameera jedha bulchiinsi magaalichaa. Bulchiinsa magaalaa Asallaatti hojjettootaa fi hooggantoota rakkoo bulchiinsa gaariin shakkaman 212 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatame. Hojjettoota mootummaa hanna abbaa dhimmaa deddeebisuu malaammaltummaa fi kanneen biroon shakkaman irratti tarkaanfiin fudhatamuu itti gaafataman waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Fiqaaduu Xilaa'uun natti himaniiru kan jedhe Faana Miidiyaa Koorporeeshiniidha. Hooggansarraa kaasuu haga hojiirraa guutummaatti geggeessuu fudhatamuu ibsan. Tarkaanfiin kunis warreen kaaniif barnoota kan ta'udha jedhan. Hawaasni tajaajila bilisaan argachuu akka qabu kaasanii hojjettoonni fi hooggantoonni amanamummaa haqummaa fi loogii malee akka tajaajilan taasisuun kaayyoo mootummaa ta'uu hubachiisaniiru. Oduu keenya xumuraatiin kaleessa Affaar keessatti voolkaanoon dho'eera. Naannoo Affaar bakka Artaallee jedhamutti voolkaanoon waggaa 8 booda kaleessa dho'eera. Abiddii fi laavaan lafa keessaa akka malee wayita yaa'u suuraa fi sagaleetiin mul'ateera. Odeessi biiroo turizimii naannicharraa argame akka jedhutti sababa sanaatiin miidhaan ga'e hin jiru. Barootaaf bakka sanatti voolkaanoon deddeebi'ee waan dho'uuf biyyoota alaarraa dabalatee daawwattootaaf qorattoonni gamas deemanii ilaalan hedduudha. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.